Andu'aalam bahee ibsa kenneeredha ni gadhiisaa jiru. Jirtu waan dhiyoo kana na mudate ani dhugaa koos dhabeera. Lolli akkam akka turee fi waan jiru isinitti waan miidiyaa irratti deemu kun dhugaas miti. Aga miidiyaa guddaatti ga'ee waan isaan haasaan dhugaa miti. Mucaa kana hedduun keessan miliyoon dirribaatiin sooshaal miidiyaa kanarratti beektan hidhamee jira. Poolisiin magaalaa Finfinnee nama dhuunfaa gocha safuu fi aadaa hawaasaa cabse dalagee to'annoo jala oolchuu isaa ibsee jira. Oromoon maal jedhaa? Hima didduun du'aan didduu jedha. ሌላው ጥያቄ ያለ ለሁሉም ኦሮሞ እዚህ ጋር በኦርቶዶክስ እምነት Jarri kun immoo ammallee haqni mucaa kanaa nurra jira. Haqa mucaa kanaa ammanni ba'utti hin dhiifnu jedhaa jiru. Baay'eedhuma ishee ta'anii dubbataa jiru. Garuu wanti kunis maaliif ture? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harkafoonni hordoftootaaaf kabajamtoota Oromoo Show akkam akkamnaaf jirtu. Jiruun jireenyaa fi barumsi akkamiin isiniin jedhaa xiqqoo isinirraa babbaduu kan dandanataa jira. Dhiifama naaf godhaatii hojii garaagaraatu natti baay'ateennaan isinirraa babbadaan jira. Dhengeddamoo laayivii irra galeennaan ijoolleen baay'een si yaadne maal taate maaliif badde waan arginaan jedhaa turtanii. Kun gaarra isinii deebi'eetan jira. Wuddiin ta'e isinii galee wuddii. Yaa akkuma jiruun qaalii ta'e anis qaxaleen keessanii qaalii ta'eera. Bareechaatii laayik gochuudhaan warri maaraata subscribe gochuudhaan jajjabeeffadhaa isinii galee yuutuubara baay'ee dhabaattu akkasitti immoo akkasitti gaggattanii yuutuubara baay'ee dhabaa jirtu akka tokko nu jajjabeessuu kana subscribe godhaa viidiyoolee laayik gochuudhaan jalqabaan isiniin jedha akkuma beekamu irra viidiyoo bohaarsa shanasoo kan ittiin fataa zanaa jennu amma xumuraatti kan waliin bohaar anis isin yaada isinna yaaddaniitu harragaa yaaddoo walitti ba'an isiniin jedha laayik gootanii Videoon kun jala qabbanaa'uun isaan oolu gadi bu'uun isaan oolu haa ta'u gaa meemee hordoftoota 40,000 wayii keessaa 40,000 wayii keessaa 10,000 dhabna gara viidiyoo. Doktor, nagaa keessan? Nagaa dha biti? Nagaa. Nagaa isaa galata. Garaa koo barbaadna dhukkuba. Garaana dhukkuba? Eeyyee. Lakkisiin hojii jesse dhukkuba. Maali isaa garaa kooti doktor? Waa hojii jesse dhukkuba argaan jira. Maali garaa dha'u? Garuu maaf iji si dhukkuba naan jettan doktor? Kan si dhukkubu utuu ija miti ta'ee mana qorichaa beelladootaan dhuftu turte. Dookimentii sobaatiin an doktoriidha jedhee hojjechaa jira. Akka? Kanaafuu itti nuuf gaafatamu. Barumsa tokko malee moo? Eeyyee. Maali sin gargaara? Dookimentii sobaatiin uummata keenya yaalaa hartaati mandara keessa deemte. Kam dubbattu inspektor. Dookimentii ragaa qabatamaa tokko hin qabu. Kamitti akka jettii kun? Nama baratee na Ati doktoriidhaani? Gaaffiin si gaafadhu hin qabu. Gaaffii lama si gaafadha naa deebiste. Tole. Sombi maaliif nama fayyada? Adurree nyaatu. Akkasitti beeknu adurree nyaata. Inni kun doktora akkamii beektu? Doktoraan kun immoo dhiisa akka addunyaatti tokko faanatti fakkaata. Abisha, Set, Yeni Mar, Yeni Fikr, Yeni Walela, Yeni Kullu Nagari, Salam no. Habasha, Yeni Mar, Yeni Walela, Salam no sini jira. Miliyoon dirribaa nuti TikTokii kanarratti akka sinumayyuu akka maraatu wayiitii na gurbiche nu beeknu jechaadha. Amma immoo kontentii haaraa wayii jijjiirratee dhufee mandararra ka'ee amma immoo Finfinnee magaalaa Finfinnee keessa deemee paantii durbaa isaas irratti harmatti uffatan tokko isa kan durbaa uffatee magaalaarra deemuu jalqabeennaan atuu angaayyaa jechaadha hiriyaa isaa tokko jira isatti himeetan mucaa kana gorsi yoo beekta ta'e seeraan gaafachiifne jedhaa jiru ijoolleenii jedheetan itti himee ture. Harratti himeen borontuna hidhame jechaadha. Hidhameera amma qabameera jechaadha. Garuu kun nama ilaalaa kun nama nagaadhaa kun. Poolisiin magaalaa Finfinnee nama dhuunfaa gocha safuu fi aadaa hawaasaa cabse dalagee to'annoo jala oolchuu isaa ibsee jira. Poolisiin magaalaa Finfinnee fuula Feesbuukii isaa irratti akka beeksisetti nama dhuunfaa gochoota aadaa, amantii fi duudhaa Itoophiyaanotaaf haalleessan hedduu miidiyaa hawaasaa irratti maxxansaa ture
to'annoo jala oolchuu fi qorataa jiraachuusaa beeksisee jira. Namni kun miliyoon dirribaa jedhamee kan waamamu yoo ta'u, gochaa safuu suuraa fi viidiyoon inni dalagaa tureen kutaaleen hawaasaa hedduun viidiyoo miidiyaalee hawaasaa adda addaa irratti maxxanfamaniin yaaddoo isaanii akka ibsatan taasisee jira. Poolisiin akka jedhetti komii namoota dhuunfaa kaasan bira darbee gocha xuraa'aa yookaan safuu hawaasichi qabu faalleessu raawwachuun yakka ta'uu seerri yakkaa Itoophiyaa kaa'ee jiraachuu eeree jira. Poolisiin magaalaa Finfinnees namni dhuunfaa kun hojii seeraan alaa raawwatee fi viidiyoo inni gadhiise kan gocha xuraa'aa keessattuu gocha safuu badaa kabaja dubartootaa miidhuu daandii irratti raawwachuu isaatiin to'annoo jala oolfamee qoratamaa akka jiru beeksisee jira. Poolisiin magaalaa Finfinnee suuraaleen miidiyaa hawaasaa irratti maxxanfaman tokko tokko kan hin mallee fi kan karaarraa maqee ta'aa akka jiran namoota dhuunfaa suura socho'aa seeraan alaa maxxansan irratti tarkaanfii seeraa fudhachuu akka itti fufus beeksisee jira. Mucaa kanaan egaa irra deddeebiidhaan gorsamaa ture. Oromoon maal jedha? Hima didduun du'an didduu jedha. Irra deddeebiidhaan gorsamees dideera mucaan kuni. Maqaa Oromoos balleessaa jirta dhiisii jedhanii namoonni baay'een gorsanii turanii. Ani Oromoo bakka hin bu'u. Maaliif viidiyoo kana inni hojjetaa jiru, kan hin paantiidhaan ba'aa jiru, kan hin akkasii wanna dubartoonni godhan uffadhee bahaa jiru. An kontentii kooti malee yookaan immoo afaaniin haasa'aan Oromoodha jedhaan jiru. Maaltu sin galchi, maaltu sin dhibe jedhaa ture jechaadha. Amma immoo qoricha isaa argatee jira. Akka fedhe haa ta'u, hima didduun du'an didduu jedha. Akkuma beekamu waa'ee Andu'aalem Goosaatiin wal qabatee viidiyoon bahaaranu tokko tokko jiru. Maa inni viidiyoo duraanii fidanii kan poost godhaanis jiru. Viidiyoo tokko tokkos kan gadhiifamaa jiru. Jarri sunis immoo jarri Andu'aalem irratti duula banaa turan immoo ammas itti fufanii jiranii jarri dhiisaan jiran jechaadha. Viidiyoon kun immoo mee ilaalaa. Akkam jirtu waan dhiyoo kana mudate Lukaakos dhabeera. Lolli akkam akka turee fi waan jiru isinitti waan miidiyaa irratti deemu kun dhugaas miti. Aga miidiyaa guddaatti ga'ee waan isaan haasaan dhugaa miti. Kanaaf dhugaa jiru isinitti himaa dhugaanaan dhabeellee hin jira. Wanna kana garuu beekuu qabdu waan ta'eef. Viidiyoon kun paartii kana qofa gadhiifame. Inni kunis yeroo akkanatti fakkaatutti yeroo tokko yaadattu taanaan Caalaa Bultumeetiin yeroo wal lolu yaada kennee ture miidiyaa irra ba'ee jechaadha. Viidiyoo yeroo sanaanatti fakkaata baasanii fidanii sooshaal miidiyaa kanarra gadhiisanii irratti dubbataa turanii jechaadha. Garuu hammaaf wanti ba'ee hin jiru. Jarri kaan immoo meemee waa isaa maal jedhaa jiru. ሌላው ጥያቄ አለ ለሁሉም ኦሮሞ እዚህ ጋር በኦርቶዶክስ እምነት አንድ ሰው ራሱን ካጠፋ ፍታት አይደረግበትም። የኦርቶዶክስ እምነት የትም ቦታ ሄድ ማንም ፍታት አያደርግም አይደረግም። ለቀነኒ ፍታት ተደርጓል። ፍታት ከተደረገ ይሄንን ፖለቲካ ነው በለዋ ራሷን ላላጠፋች ስለሚታወቅ ፍታት ተደርጎላታል። አላጠፋችም ራሷን እሱ ራሱ አንድ ትልቅ መረጃ ነው ባይዘው ፍታት ተደርጎላታል። ቤተክርስቲያን ሄደው መጠየቅ ይችላሉ። ሁሉ ነገር የነገሩት የኦሮሞ ልጆች ናቸው። ኦሮሞ ኢትዮጵያዊ አይደለም በሉንና ሐሳብ አላችሁ በሱ ስሩበት። እኛ እስከምናውቀው ከኦሮሞ በልተናል፣ ጠጥተናል፣ ብዙ ነገር አድርገናል፣ ተዋልደናል። ኢትዮጵያዊ እስከሆነ ኦሮሞ ሞተ፣ አማራም ሞተ። ለምን ስለ ሲምቦኒ ሲጮህ እንደዚህ ያላሉም ታዲያ? ሲምቦኒ የምትባል ሕፃን ልጅ ተደፍራ ስትሞት በአሰቃቂ ሁኔታ ስንጮህ የሆነ ኦሮሞ አይደለም ለምን አላሉ? የኦሮሞ ጉዳይ ነው ለምን አላሉ? መርጥ ሆኖ እነሱ ገባ ይመርጥ ፒኬን ሴሌክት የሚያደርጓት ነገር አለች። ሁልጊዜ እንደዚህ አይነት የመርዝ አካሄድ የሚሄዱ የደካማነት የተበለጡ ይመስላቸው፣ በተለይ ፖለቲካ ውስጥ ያሉ የተበለጡ ይመስላቸዋል፣ ይደነግጣሉ። እኔ ላይ የጮሁትን ለምን ሌላ ጋር አይጮህም? ዮኒ ብቻ ነው የጮህላት ለዚህ ልጅ እንዴ? ሎዛ እኮ ድምፅ ሆናለች አይደል? የህወሓቷ ሎዛ ድምፅ ሆናለች፣ ፖስታለች። ለምን አልተናገሯል? ሌሎቹ ፖስተዋል። የአማራ ልጆች ሌሎቹም ፖስተዋል፣ የደቡብ ልጆች ፖስተዋል። ስለሷ ብዙ ሰዎች ዮኒ ማኛ ለምንድን ነው ከይቅርታ አቅም ስላለኝ የተበላችሁ ቢገባችሁ ለእህታችሁ ነው የጮሁት። የእናንተ እህት ናት፣ የኔም እህት ናት። ለዛ ነው ቴንክ ዩ ያልኩት። እንደውም ለአንተ ተሰምቶ ሰውነት ሰዋዊ ሳላፈለግ ያለው ቢካውስ
እዛ ሀገር ስለምታስብ ይብዛ ይነስል ዘረኛ በሆን እንዲያውም በዚህ ጉዳይ ላይ ዝም ነው። አገባኝ በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም ነገር አላወራም ነበር። የዘር ጥላቻ ቢኖርብኝ ምን አገባኝ? እሷ እኔ ኦሮሞ አይደለሁም ስለዚህ የለሁበትም ማለት ይችላል። ስለዚህ ኦሮሞ ኢትዮጵያዊ ነው። አታጭበርብሩ። የኦሮሞ ጉዳይ የኦሮሞ የምትሉት የተጋባችሁትስ ምን ሊባል? ከአማራ የተጋባችሁ፣ ከደቡብ የተጋባችሁ፣ ከትግራይ የተጋባችሁ፣ እንዲያውም ከኤርትራውያን ጭምር የተጋባችሁ ኦሮሞ ልጆች ኦሮሞ አይደሉም የምትሉ እንደዚህ አይነት የደከመ አስተሳሰብ ያላችሁ ወደ ፖለቲካ የወሰዳችሁ ፍትህ ያልጠየቃችሁ ናቸው። እንደዚህ መጣርክ አልጠየቃችሁ። ለምንድን ነው ፖለቲካዊ ይዞታ እንዲኖረው እንዲሆን የሚያደርጉት ነገር ጉዳይ? እኔ ስለገባው ሌላ ምንም ነገር የለው። መጀመሪያ ሸፋፍነው ሊጨርሱት ነበር ካስተዋልክ። ልጅቷን አጣድፎ ነው የቀበሯት። akkuma dhageessan waan baay'eetu dubbatamaa jira waa'ee ishee irratti jechaadha. Jarri kun isaan jiranu jechuun waa'een qananii addunyaa kunis haga abbaan sii bahanii illee miidiyaa irratti ibsatan gahee jira. Dubbiin jabaatee jira. Maaliifi xiqqoo ulfaateera dubbiin jechaadha. Jarris achi mana hidhaa keessa tursiisuu barbaadaniiru Andu'aalamiin. Dubbiin akka tokko jajjabaataa jira. Ijoolleen egaa erga siyaaqasiis gaafataa jiran callisanii jiru. Rabbiin akkasii abaasu jenna ammas. Moo baay'eetu hidhamaa jira. Harii keenya iyyuu yeroo sanattis ta'ee yeroo ammaatti baay'ee sagaraan nu gubatee haga yoonaa kan garaa keenya keessaan baanedha jechaadha. Egaa viidiyoon irraaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Isinitti tolee isin bohaarsiisee isin gammachiisee yaada qabaattan komentii irratti naaf barreessuun dagatinaa. Haga viidiyoo kabiraatti walitti deebinutti nagaan naaf tura. Oroo Show. Bye.